qixaatidha gurreena qaxxaa hunda isaa kan danda'u gurreedha. Rakkoon qabulaa waan barbaad maaloo hin beekne malee maaloo bannaati shakkanatti gurree akkana ta'ayyuu si jammar hunda isaa kan danda'u gurreedha. rakkoon qabu annan danda'a. Isa kan gali jabisaan gaafa Itoophiyaan jirame jiru maalti maal taate jabisaan akkanaan jee gaafa Itoophiyaan jira jee bilbiluuf maalti maal taate maal obboleettii maal naguma galtee lakkii deebii dafiitinaan jee gurree kee immoo tikkeetti namuruudha jechu bakkeen inni boolli inni seenan jiru gali dafii gali lakkii tijii dafii gali yaa waan inni argatan nagarrame bar yaa jaarti koo isatti seenaa wayii himatu an nagarrame bakar gurree kun keessaan haasofne bal isa faana haasofne innis na shawwade ka akka waliin haasofne miti innis na shawwade. Doktor Fayyi jirta akkam jammara jechaadha namni sanas jiru kun dhaga'u ani hin galiini yoo galtes immoo achitti nafiini deebiin jedheen malee akka keetti kutadhu gali jedhe. Jabisaan koo anatu jajjare buchee koo anatu jajjare atakka obboleetitti na gorsitee barte laanni koo nama gurraacha kana buloog naa godha lakki mana madaamiti si baasee baga gammadde baga waliinu gammanne kan mana madaamiti si baasee irra kan biyyaa si baase hoo maala si beena biraan hamle dhugaa jette kan mana madaamiti si baase irra kan biyyaa si baase waan inni sin goone maaltu jiru humtuu jiru ani irratti hin beekatu malee lubbuudhaan jaabe sanuu hin kokkolfaa sanuu hin kokkolfaa lubbuu utuudhaan jahu lubbuu tantoo balleesse kunoo biyya Dubaay dansaa jiru gaafa kan mana madaamiti bayi ati eenyu gadi naan jee kun mana madaamiti na baasee tabbatti na baasee suuqii na bantanii waan akkana maqmaq jiru yoo gaafa kan itti bilbilee argaa naamina bitee naamina jiru wanti kun akkamiidhaa jee horan gurree meemicaa maalii mee qobaa ta'e naan baqqaatii jigaa dura jaarsa keessa si fidanaan jee belaalii jabisaa tiji jaarsa keessa si fida bakka zanaa jee amma firii si fida firii biizaa si fidanaan jee ishiin jeenota kasuru immoo tiji boo gali bakka amma gali galtu malee ta'u jee micaa maalumaa geessu kan amma galtu malee gali anumas hin jeetiin gali deebii torbee lama taayitiin jee ishi bakka jeen gaafa kan marre tikkeetti namura olii gadi kaata tikkeetti namura gali jee gaafa kan gali inuftuu yammoo amma torban lama hongo ani gaatii jii ta'e hoon naqee jiru marqaa ho'aan jiru qorraan jiru dirqim goota nyaadhe shummo jenne jawisaa koo namni biyya galeedhaa suuta qabbaneeffata jennaan ani maarree aniin kee jarjaree marqaa shummo daabbo waanuma argan liqimsa amma garaa guutta'ee tan ciisa gaa amma kamree wuxxee jawisa wuxxee dhimma amma maan jennu galata rabbii jawisa gurree amma indoomii faana qajeelchisa eessa fidare indoomii amma indoomii faa dinnichaa fele barbareetu eeta nyaa'eeta amma isa fida waan biyya keessa hin jirre si keelchisaa waan biyya Itoophiyaa keessa hin jirre na keelchisaa malli koo maalidha yaas gaaraa biyyichi maaloo isas kan gurgudduu danda'a mala maalan beeka dhugaa rabbii akka wayyaree bataam shigirii keessa jira sagalee naa ta'a gurree sagalee sii ta'a nama buitiin gorafini gorsi haa duudu shawarmaa faasika jeelchisa miti an maalo gurree koo maalo saantu ciifaa shawarmaa faana qajeelchisa አይተሻል እነዚህ ኦማም ዲቃ ስትናጋሚኒ ቲጂ ኖርማል ነው kan wakkana sana fasa daga natti bartu bidha kana kana kan agarsiise funyaan hin qabdu laadin naan jeeni jetta gaama yeroo sakkastu anuma kiilaaluun barbaada ammaani na jiraadhu bicheekiya inshallah tabarakallah tiji
Jirta? Hai bayi. Jira galata rabbii akkami? Jira akkami? No. Nagaa galata rabbii. Daa'imni jawwee Ingiliffa malee nageessu kaa ijoollee. Amma Oromiffan barsiistaati. Jawisa. Ofiifis afaan Oromoo keessatti wal qixxaanna. Yeroo iyoo keessatti wal qixxaannee gurree raggadna. Gurreen immaa dirqama. Gurree. Wayyee. Maalan siin jaaree waan biraa gaa Yesuus akkuma naa yaadde kanatti siifisaa yaadu. Ni si galaafate. Gaafa inni gali ammallee rabbi kunoo kan ija dura deemu gaafa inni gali naan jee tikkeetti naamuru oli gali gaafa san na garrame bar bicaan kun maaliif na jibbe bicaan kun hin jee rabbi kunoo maaluma isa goe hin jee rabbi galiti ji baqa galiti laal torban lama sargi godhiti deebii naan jee bicaan tan godhanna ishi baqa deem achuma gayiti naa bilbilee xamma mi'aan hundaafuu achuma gayi naan jee gaafa nachi ga'u gaa kunoo daan achuma geessuuf ta'a wal mari'atanii. Si galaafate mana madaamiti sossobee si baase rakkoon qabu anatu kana jedhe achi fuudhe biyya si buuse maali mucaan kun jibba bara meeqa sirraa qaba. Wadaa inni xilaata kiyya ani wadaaja kiyya jee gaafa inni kootu jedhee mana naa kireessee koo jee abshir. Dhugaa qabda namni waggaa shanitti haftaamii ta'a ji'a muraasa keessatti haftaamii ta'a ta'e Dubaay gallakkistee baate dhugaa qabda. Kanuma dinaastuu fida kana nyaataa jira qaalii kiyya. Gurraacha kiyya facalee kiyya xiqqishuu keenya buchee koo kanuma gitee tan isin guduuffadhu ol kaawwadhu nangita saniin ciisee nyaadha amma argaa koo gubbaa. Tuni dirqama argite miti. Faayidaa isaa argite miti dirqama. Idimee keessa dhugaa rabbi idimee ijoollee giicii kiyyaa idimee jawisaa idimee sanbatuu idimee ijoollee hunda keessanii gurree kiyya qaalii keenya lubbuu koo naa jiraadhaa dhugaa rabbi. Gorsa keessaniin ajaja keessaniin gargaarsa keessaniin har'a zanaa yeetan hirkadhee kan nyaadha ciisee. Garabbi bagan teessan ta'es baga kootaa tanis. Mashallah. Jaarsa kee fidatteet mucaa kee fidatteet hin dhuftaa. Namuu keenya gaa jabisaa ka'u fuufadi gurree ka'u. Aara tiradheetu mana achuma gaa malee ammaa asitti waan takka saaba. Aara dirqama inni immoo indee biyyatti akkamitti taayuu silaa maqaadhumaafuu dhubaamatti nu wayya. Maka kenya laki apa kau beri kuma kurang yani kuma kurang kan karat sila daman taran kenina kumni kuda mal kabdi mucaan kuma kuda mal kabdi mucaan nu femo drama kuma kuda mo beri Ethiopia beri tu baik kuma kuda ara bas mam tikod akam tamma kana sigafatan yu shantama dibba fa sigafachu qabusi bakkacho akkastana wali galle qabadhe tanu fa abba ko kofalin jein Mal bijama galaksee tanu samona kana. Bijama gadhiisa tanu fa bakka. Masitti isa sirbitu sana baasi sirba hojjedhu gaa. Amma? Video isa sirbitu sana amma hojjette malee booda gudiin ta'u. Jawisa. Mee warra ta'e as keessa jiraate gaafadhu mal cinqii keessan jira. Akkam? Kara wasaapi dinasitti ma zimjee amma dubbadhu. Rakkoon immoo beektaa san doomii fa minaanas geejisu kana sabii waan nyaata Dubaay kanas geejistu wadaadha. Indoomi bichaa ta'e jabisa. Koorma mas geejisu. Gurreen maqaanaa tutte barbaadan jaaladhu beekaa. Waan kan illee gochuun ni dandeenya. Shamarmaa faana ni eeggisa. Hamma immoo manni har'a isaan jaarti koo kaatee fidutti immoo yoo na bira ga'e immoo na jibbisiisa. Subhaanallah jee gurreen kofaltaa lakkii gurra dubbii nan barbaadin. Waan tittiin bakka dubbiin jabeenya. Dubbiin jabeenya bakka amma reefan ergitan nyaata yanuu duran beekne dhiifamashi. Konkiraan jee bakka. Na jibbisiise yeroo ati jettuun amma ergitan nyaata. Of akkana naan jaabee sanuu. Tiji ko yoruba hunda gaa shiitii maali jeeniiti amma duubanin nama barbaachisa waan ta'eef qopheeffadhuuti kootu naan jaa gaafa sagalee naa qabu takka iyyuu tanam. Akkanatti uftee naan immaa naan jaa. Sanuu mee nagalchee na biraa hafasee ta'e. Ijoollee warri keessa jirtanii tsiyoon maal jettu si yaadan qabdanii sabboontuufaa simboonfaa.
Ogummaa maali maal ani gettani kongiraalee ani gettani waan ta'e Kongiraarra yuumoo isuma nyaata midhaan nama kakkeelchisu kana dhuguma akkasuma nama godha maayidha waansa. Anteefu yaadan kennuuf dhiifama. Tiijii bakka gammadde. Narginee malee nan argan jettu hin jettan isini maal baqannatti fide. Bakka gammadde ati. Tiijii nu fagoo sirraa jirraa warra qe'ee jiran gaggaafadhuuti gaduma ragaa jee taa'e bakka. Ragaa gochuun amma ragaa gochuu yoomnoo wayii gaaffisa. Nu amma as keessatti am single no jawisa nu amma as keessatti am single of hin jenna malee waan akkasiin dubbadha. Gara jabeenya akka tiijii gara qabnu yaan. Siigalee. Warra qe'ee gaggaafadhuuti waan argatte nyaatu waa si qajeelchise kana. Sabboontuu gaafadha. Sabboontuu. Atau jirra galata rabbi. Atau agarree. Ayah ni leher kejar agarum. Dedde wanta si arraasise nyaaddu akka daa'iman bifan balleessine bakkan taaneef qaqqabdeetu. Si qofan na jaalata dhugaa rabbii takkittii tonaa jiraadhu sabboontuu to. My sister, my best. Follow godha warra. Namni bajaaku isii follow na godha. Mary. Nu hoo Tiijii. Wayii anum sirriin akka kee kan hawwii jira. Gana. Tayyamika. Gana Mary. Tiijii na barbaada. Dhugaa ganaadha dinqisiisa. Ini ante fikir, ini ante fikir. Tiijii koi. Namichi takka jawisa sagalee qabdee jawisa. Ini Andoomini jiru Itoophiyaa keessatti Tiijii. Faraallo. Tiijii dhugaa na barbaadu. Ullaa kiitiin barbaadamu. Ullaa kiitiin na barbaadu. Andoomini jiru jedhe Itoophiyaa keessa. Bakka ani jiru kana jiru Andoomini jiru Itoophiyaa keessa maam. Godina keessa jiru ganda keessa jira lubbu. Tiijii kana baasinaa beekoo gaafii gurguddaan irraa qaba garuu na beekta tikis. Adara. Faayisaa Adara keessa fuula akka of hin qabne. Hoggaa darraa. Timbee kottee gaaffitti hin baay'isin bakka bannaata. Shokade. Yatti haa ta'u qabannaati. Aantee guyyaa ta'e wayii bilbilee finne jala kaasuu hin debeetta. Maa? Ifama godheeran bakka edda biyya jirti. Eessatti? Dubaayitti. Sa'aatii kanatti jawisaa fi gurra jalaa hin kaafneeni. Okay. Keessa jira. Seeraan dhandhamishi bakka seeraan dhandhamishi taa tolu. Congratulations siin jedheera asuma. Ishi. Tiijii. Innaa kanatti sa'aatii kanatti gaafa jawisaa sagalee naa qabe xiraata koo natti fakkaatamu. ani me isatu giraa gibbitti na jechaa ture iyyuu ani hin beekne dha gurreen suni Eenga. si galchitee si galaafatte. Kureen maal xiraata kee amaan fan buloo godhaa isiniin jaare. Tiijii. Lubbu. Hanga deessuutti Wayya simboo hin badiniiti koottu gizee tokko Haara na tokko dhufaa. liibiseenii. Gaafa dhumaa waaqayyo nagaa si'aayi kusin jenna congratulations sin jenne asuma. Galatoome bucheeti asiinis haa ga'u. Ani ga'ee bira dabre isaa. Wayyee. Qaali wanti ka ittaanu maal hin dhaabbatu bar hamma 8-9 ga'utti maal bira dabarte ganaadha. Ay meesi utuu tigistii to baay'een isin jaaladha. Gudloo isiniinis haa ga'u wanna yaaddan Nangeedha walitti barte kaa'ii. Tiijii. Wanta yaaddan galmaan sinii haa ga'u. Ara galata rabbi. Ooko. Qeedha walitti barte kaa'ii jaarsanis walitti barte nuroo waxxarte. Waxxare lubbuu too. Jalaa gadi Kullee jedhin kaa jabaadhu isheen ishee. jaaladha. Dhugaa rabbi. Anuu isi yaade isin hunda yaade. Fooloo naa deebisaa moorri fooloo isin godhe kun. Follow wal goggodhadha hundi keessan iyyuu lamma Faayisaa irra jammaraa sabboontuu Jawisaa. Miirii Roobee Tsiyoon akkasumatti follow godha. Way Tiijii. Eeyyee wal guddisaa. Dafoo Nama fooloo kokkuma 700 nagalchee nama
Dhaggeeffadhu nama fooloo koo 1,700 na galchu. Amma beekarreerta. Afur irra hin jira, afuriif minaaminarra. Sana boodoo maal gootaaf? Waan namni sun barbaadeen godhaaf ID barbaade, birrii barbaade. Qimamoochi eessa jirture? Asgaaraabi. Maaloo Nama fayyada? jabaan tokko, namni jabaan tokko amma 400 minaaminarra hin jira. Fayyoodhaa kenni fayyee ishii sana. Fayyoo ishii goddanyaa keeti. Dandeessire? Maaliin baatti? Oromoo baata jee. Maal jawusa ma? Ammoo ati. Maal tijjiina? Hin barbaaddiisi? Jirti fayyoon hin baatee? Ani jirti garuu bakka ishiidha kenniif. ID hojjechiisnaafi. Bakka. Natti matteefi garuu warra Jawusa ana. immoo carraa akkasii kanan barbaadu yoo taate hin beeku mala. Hoy. Anaa hoonaa kennamuu qabu, ayidii argachuu qabu. Warri barbaadan ani eebbaa qaban jiru warri barbaadan. Yeroo jalqabaa mana kana yoo warra siin deemteeti. Arra seenee dhugaa rabbi. Kalaalammaa ishiin sun garuu yeroo hundannaa seentee nu jajjabeestii akkana ta'uu qaba akkana goona jetti. Sanaafan jedhe malee ani keessa keen beeku amma waan ati barbaaddu. Ba'uu barbaadde. Kulleen beeku. Simboon garuu hundumtuu anaaf haa Carraan ta'u. akkasii. Eessa jirta simbooti? Abu Dhaabiin jira bee. Ati immoo nama koo guddisi bakka anatu sii kenna. Dhugaa Dhugaa maal goona re? ta'ee mana kee guddisa bakka. Goonaadha goo bakka. Jawusaan meeqarra jirtaa? Itti hojjetame yoom gaddiifame inni yoom ta'u inni. Akkuma durii. Meeqarra geessaree jawusaa? Noo gadi qabi ilaali. Inni saruma. Mee? Kan keenatti hojjechiisaati immoo ayidii na hojjechiista ka. Rakkoon tokko hin jiru. Lubbu dhufe geetaan. Lama seenuu kaatee maarree? Moo dhaqu. Inni waggaa kana sammanuma irratti argita sim jedhi ilaalati. Itti hojjetameera. Okay. Guutuu hojjetee Jawusaa. Maalan beekan. Suman shakka kaasin dhiyootti biyya gale. Kiyya kana warri barbaadan dafaa irratti hirmaaddaa. Miliyoona dhikaa 700 maayidha. 1 million. Rabbi jee. Jawusaa maaloo? Foonaa raga. 1 million hojjanna maayin 100 Jawusaa. Bakka jabaadhaa gaa. Abbaa ta'e kenni furii chaansi kana na dubbisi namaa nan barbaada jee.